abbootiin qabeenya Oromiyaa keessatti Oromiyaa irraa duugaa gara biraa misoomsan kan darbe waliin gaafannu amma dhimmi kun dhimma waliiniti. Balaan kun akka sadarkaa kanarra ga'ee akkaataa akka hammaatee dhufu takka Oromoo irratti waan akkasii umurii kiyyatti hin agarre balaa akkasii. Balaa haati irraa kuftee daa'imman jala teessee boossu. Waan akkasii Oromoo keessatti akka argeen beeku waan akkasii keessa jirra. Kun salphina waan akkasii ga'a. Inni balaan akkasiin dhufa. Balaa kana keessa akkamitti baana artistoonni Oromoo maal gochuu qabdu irratti haasofnee koonsartii guddaa qopheessaa jirra. Koonsartii guddaan sun maallaqa achirraa argamu kun uummata rakkoon akkasii rakkoo beelaa jiru kana keessa hin baasa osoo hin ta'in hamilee taanaaf uummata keenya walitti kaasnee mataa walitti qabnee uummata keenya bira dhaabbachuudhaaf artiin dura deema waan ta'eef waan akkasii uumuu danda'a. Waan achirraa argannu sunuu teeletoonitti daballee waan achirraa argamu saniif gara fuulduraatiif rakkinni akkasii akka muudanne yoo xiqqaate waan akkasii yoo dhufillee damdamachuudhaaf waan ta'u irratti booda keessa gallee haasofna irratti hojjechaa jirra jechuudha nuti. Hongeen kun waan yeroo muraasa keessatti waan uummata kana gochaatii ture miti. Qaamni dhimmi ilaallatus nuyi qaama dhimmi ilaallatu keessaa tokko amma humna keenya karaa dandeenyu miidiyaadhaanis karaa garaagaraa uummatatti labsaatii turre. Wanti achitti ta'aatii jiru wanta miidiyaa kanarra deemuun tasuma gargari. Kan miidiyaa irra baasuudhaaf illee ija namaatiif hin tolle baay'ee wanti nama gaddisiisu baay'een ta'ee jira. Namni sana argee namni rafee buluu hin danda'u. Namni sana argee nyaatee gammaduu hin danda'u. Kanaaf nutis karaa dandeenyuun karaa miidiyaatiinis waan uummanni gochuu qabu. Garaagarummaan amantaa, garaagarummaan siyaasaa, garaagarummaan ilaalcha kamiitu otoo hin jiraatin Oromoon kamiyyuu dhimma kana dhimma ofii godhatee dhimma dhuunfaasaa godhatee irratti xiyyeeffachuu qaba jedheen yaada. Lammaffaa akka artistootaatti immoo nus gama keenyan uummanni karaa ittiin maallaqa xiqqaadhaa haga guddaatetti sagantaa qopheessinee sagantaa sana irratti hirmaatee uummata kanaaf sagalee taanee uummata kana cinaa dhaabbannee uummata kana utubnuuf gadi fageenyaan immoo wanta irratti hojjetamuu qabu waan yeroo dheeraadhaaf uummata kanaaf utubaa ta'a jennee yaadnu boolla bishaanii qotamee karaa kamiin akka uummanni kuni rakkoon isaanii kana dura jalqabamee gargaarsi jalqabamee adda kutame kuni karaa kamiin yeroo dheeraadhaaf waan yeroo dheeraadhaaf isaaniif ta'u waan isaan fayyadu amma haala amma deemaa jiru kanaan wantoonni godhamaati jiran baay'een isaanii xiyyeeffannaa kallattii tokko qofa qabateedha. Sanas qaamni nuti qaamanis achitti argamnee wal gurmeessinee maal gochuu akka qabnu uummata sanaaf maaltu barbaachisaa dursa maaltu barbaachisaa keessattuu xiyyeeffannoon amma waan midhaan irratti qofa xiyyeeffateedha bakka baay'eetti kan argamu waan daa'ima waan loonii barbaachisu waan daa'imaa barbaachisu waan immoo namoota jajjaboofis barbaachisuudha. Waan suni karaa kamiin uummata bira ga'uu qabas kan jennu itti gaafatamummaa fudhannee nuti qaaman sadarkaa sana achi deemnee too'ee uummata waliin dhaabbachuutti qophiitti jirra. Kanaaf immoo yeroo gabaabaa keessatti koonsartii qopheessuudhaaf eeyyama gaafannee jirra sanatti deemaa jirra. Namuu abbummaadhaan artistiin kamiyyuu otoo namuu hin daangessin dhimma kanarratti hirmaatee dhimmu kun dhimma keenya afran osoo hin taane dhimma nama hundaati. Artistiin kamiyyuu namni kanarraa daangeffamu hin jiru namni kamiyyuu irratti hirmaachuu danda'a yaadatti kennuu danda'a kanatti jirra. Bokkaan dhabame horiin dhumachuu eegaleen horiin haa dhumatu immoo horiin dhumatee aga lubbuu nama dabru callisuun malle. Waan innaan laftan nama bulchaa warri laf bulchu immoo aga horiin namarra dhumatee lubbuu namaa deemu callisuun qabedhe yaada. Haa ta'u immoo nu waan kan iyyuu jammarree jalqabne gara adii afur akkas geennee jirra. Faaruunis miidiyaa sooshaal miidiyaanis baanee iyyuu jirra. Haa ta'u immoo birmachuuf sila turameera hedduu turan. Ammallee dhaqqabuun waan tokko waan guddaadha. Haa ta'u immoo amma artistooti kennallee ka'aniira waan danda'an gochuuf. Kanaafuu anam waan guddee dhullee hin qabu waan hedduu duruu sooshaal miidiyaa gubbaatti illee fuula hedduutti dubbadhee keessi kiyya fixadheera. Kanaafuu waan jira amma furmaata deemudha. Rabbi nu gargaaru ijoollee na waliin iyyaa turan immoo harrooyyi faaruun
galata guddaa na biraa qabanii galatarraa haasa'uu hin danda'u jechaa. Waan uummanni waggaa dhufu arkuu taa'u artistiin waggaa kana arkuu turre jira. Namum biyyuma addunyaa hundattuu akkasii jechuudha. Uummata waliif fidaa karoorri keenya ammaan tana ka duraa gaaga'amuma amma dhufe kana eewaluu yookaan oolchuudhaaf lubbuu namaa baraaruutu dura jenne akka artistoota wajjin wal mari'annetti jechuudha. Katti aanu immoo uummata keenyaa wajjin guutumattuu wal dubbachaadhaa waan barbaachisu hunda goonee akka wanni akkanaa kun hin deebine osoo wanni akkanaa kun hin dhufne fa'aa dhaabuu danda'u waan akka reefuu amma yaada kana dhugaa himuudhaaf teessoo irratti illee taaddee kaasee waan akka bishaan baasuu kana fa'aa jechuudha. Waan akka citaa horii kana fa'aa wanni jechuudha. Kan biraa ammaas hogguu tiifatanii buluu qofa osoo hin ta'in karaa qonnaatti illee jechuudha. Kun immoo long term pilaanii irratti gartee karoora yeroo dheeraa irratti kan wanni jennu jechuudha. San bira gahuudhaaf ammaan tana kaleellee dheengaddalleetu hin ejjirra. Waan bara dheengaddaan hojjetaminitu amma bara na beelessaa jira. Yooma amma nyaatallee argatan bara dhufullee amma nyaanni hin gahu kana oomishni yoo hin jiraanne wanni kun ittuma fufaa. Kanaaf akkam taanaa irraa wal mari'achaa jirra. Akkuma jennetti karaa bishaaniitiin, karaa nyaataatiin, karaa nyaata ijoolleetiin, karaa wayaatiin, karaa amma guutuu takka mana citaa irraa jiisaniiti horii fa'aa waggaa nyaachisan. Uummata akkam akka ta'e uummata kanarraa waa hedduu lubbuu isaa dura beeyladaa kana aansa jechuudha. Beeyladaan akka namaatiimi dubbachuun beeytu asiin na dhukkubaan beeytu waaqayyoon illee kana wanni jedha. Uummata akkanaa kanaatti tumman harkaa beelawaa jira. Kanaa jecha nutis hagamma goonu kana caalaa goonee konsertuma kanatti illee reefu akkuma isin tuyxanitti konsertii kanarraa dhugaa qabeenyiin isin dhufa. Qabeenya kanatti walitti qabamu kunis akkuma jiru ta'ee konsertiin jiraachuun maali? Takka ni jirraa jechuu uummatuma kanaa agarsiisu. Uummanni isin keessaa dhalattan xiqqaa guddaan keessan sheekaa fi qeesii, wallisaa, naggaadee, haakima, qotee bulaa, barataa, barsiisaa isin bira jiraa jechuu wanni akka aartiidhaa jara kana isteejii tokko irratti walitti fidaan jirtu. Oromoon ni eebbisaa. Eebbifanneetuma rabbi sitti kadhachaadha. Akkasuma ammattillee jala buuneeti penii argamtu hunda bakka isiin seentu laalaadhaa jechuudha. Eessarra ooltee bakka kamitti beelli kami jabaatee jira bakka kamtu torbaan tokko afataa kana hunda akkuma kalee fi arrallee dubbanne sanitti namni qoratutti godhamee bakka kun bishaan barbaachisamu zeeta barbaachisamu bakka kam qaqqabnaa fuula duroo maal godhuu qabnaa akkasitti deemnaa wanni konsertiin kun guddinaan barbaachiseef amma yaanni adda addaa ka'ee ture artistootuma hedduutu namni keenya beelawaa jira konsertii maa barbaachisaadha. Konsertiin aartiin ifiifuu humna cimtuudha. Addunyaa irratti gaafa akkasitti Itoophiyaan beeloyte Ameerikaan guddoon tun silaa biliyeena meeqa guutuu akkatti kennuu numa dandeessi. Garuu maal godhan karaa artistootaatiin ni godhan. Maal godhan uummanni akka wajji jiruu fi uummata keessatti akka awareness uumanii fi we are the world tiimiin jiru duba bu'aa guddaa fidee ilaalcha guddaa uummata addunyaa hunda asirratti deebise. Duraan Ameerikaa qofaa waa kennaa ture. Achi booda Xaaliyaanii, achi booda Faransaay kana booda kan ka'e jechuudha. Amma humniti warri aartii qabu jabaadha waan kana godhuu danda'a. Dhumarratti immaas wannaan jechuu barbaadu hagamaayitti uummata keenyaa wajji akka jirru. Ammaas waan kana akka injifannu. Uummanni Oromoodhaa tokko ta'ee yoo ka'e haala amma jiru kana keessatti akka injifannu nin beeka. Rabbiinis nu wajji jira, namni keenyaas nu wajji jira. Yaada keessan ammaan tana fuula uummata obboleeyyan keenya, haawwan keenya, ilmaan keenya baraaruu kanatti haas deebifnu, beeyladaa keenya baraaruu kanatti haas deebifnu. Uummataan waa fidaa jechuurra dura nuti qooda keenya haa baanu inni yeroo qamaras waan jalqabe qaba. Booda waan namni hundi godhu sleeping wajjin. Maal anuu himuu nan danda'a. Qamarree qarshii 100 akkaawuntii gaafa banu galchee jira. Ati 200 galchiteerta. Hin galchine 200 ganaa isa caalan galchaa. Narraa qabe. Ani immoo itti aadeen sirriitti bareechaan jira waanuma gaariin galchachaan jira. Waaqni nu faana haa ta'u. Rakkoo akkasii lammata nutti hin deebisine nuti garuu jabaannee waan kana keessaa bahuudhaaf maal hojjechuu qabna asirratti
fuula keenya garagalchuu qabna. Qaamni dhimmi ilaalatus gara fuulduraatti balaan akkasii gaafa uumamu sodaa balaa kanarraa ka'anii qaamni mootummaatillee haa ta'u balaan akkasii yoo uumame kan dursee osoo uummanni hin birmatiin dura dafee waan kana bira gahu jira jedhee yaada qaama isaati waajjira isaa yaamuu dadhabe malee. Iddoo sanitti silaafinaan argaa gara fuulduraatiif qaamni sun jabaatee irratti hojjechuu qaba jedhee yaada. Koomentii gochuufan. Kan lammataa nutillee gara fuulduraatti maal gochuu qabna bishaan barbaachisaadha. Ilmi namaa yoo midhaan nyaate bakka bishaan hin jirretti waa tokko gochuu danda'u. Bishaan yoo jiraate immoo waa hojjechuu ni dandeessa. Durri bishaan. Kanaaf xiyyeeffannaa keenya osoo bishaan boolla baasuu xiyyeeffannee maqaa artistii Oromootiin kana goone. Kana gaafa jennu artistiin Oromoo hundumtuu waan kana keessaa qooda qaba jechuudha. Daangeffamee filatamee maaliitii miti. Nuti waan kana jalqabnee isaantu kana nu keessa isin baate waan kana godha nu erge malee wanni kuni waan artistii hunda laallatu jechuudha. Artistoota Oromoo bakka bu'uunis haasa'aa jirra. Baankota irra deemnuu bannutti waardiyyaan tokko yoo akkam ol kutee 5,000 argata. Hogguu nuti akkaawuntii bannu nama hunda dura waardiyyaatti dhaabbatutu 1,000 keessa baay'ee natti dhaga'ama. Lammata inni galateeffachuu qabna. Akkaawuntii keenya banne kan jalqaba 1,000 kaa'e mucaachitti waardiyyaa ka dhaabbatu. Lammata boorannii fi horiin inni horsiisu walitti dhufeenyi inni qabu gaafa laaltu intini gochuu sirriitti haasofnu fadha. Horii isaatiif amma inni cinqamu. Gaala tokko gartanii gaala haadha irratti shaarpii gaalli kun hin dubbatu. Garuu waa fide jechaanii jira. Kana keessa jirra. Kana keessa rabbi nu waa baasu jennaan nu garuu cimuu qabna. Akkasumatti miidiyaa irratti haasa'u osoo hin ta'in waan akkasii keessaa bahuudhaaf gara fuulduraatti waan akkasii akka nu muudannee maal gochuu qabna. Uummanni guddaadha. Uummanni guddaa ta'uu qofaa miti. Uummanni bittinnaa'ee jiru. Artiistiin keenya amma irratti kaaseera. Hariiroo cimaa nu barbaachisa. Artiistiin uummata fakkaata. Uummanni keenya bittinnaa'ee yoo jiraata artiistiin isin bittinnaa'a. Amma walitti dhufeenyi keenya maal dhuuma artistoonni keenya cimanii tokko ta'anii gaafa dhaabban uummanni keenyallee tokko ta'a. Kanaaf uummannis gammachuu ajaa'ibaa qaba. Uummanni kurfaa'ee immoo cimina qaba. Tokkummaa qabu immoo balaa kamirraa of baraaruu danda'a, of ittisuu danda'a. Kanaaf akkasitti haa jabaannu waan jedhuun kaasa waan beeladaa san gaalli suni piroofaayil piksara keenya irree goone waa garaa nama nyaatu waan ta'e fideedhaan ishiin waa tokkotti kennuu hin dandeessu walitti garuu saayiniidha walitti haasa'aniiru waan ta'e ishii gaafachaa jira ishii waa gochuuf hin dandeessu mee ilaale waan kana haati hundumti keenya maatii qabna ilmi keessatti boo'ee ilmi kee waa si gaafate ati ilma keetii waa kennuu dadhabuun caalaa wanni cimaan kanaaf rabbi kana keessaa nama baasuu jabaachuu qabna jechuuf akkuma irra deddeebi'amee jedhamu artistii jechuun qaama uummataati. Eenyumaayyuu caalaa qaama kamiyyuu caalaa uummatatti nutu aana. Uummannis nutti aana. Nuti uummata faana kan jiraannu uummataan kan walitti dhufnu jaalalaan malee waan biraatiin miti hidhannoo biraan qabnu. Yoo uummanni kun jiraate gammanna yoo uummanni kun jiraate sirbinaa uummata kanaaf sirbinaa uummata kana gammachiisna uummata kana wajjin gammanna uummata kana faana kan jiraannu. Rakkoo uummanni kun keessa ga'ees yeroo kamiyyuu uummanni rakkoon adda addaa yeroo mudatu qaama kamiyyuu caalaa uummanni dursee nutti hima. Uummata dursaa nutu dhagaha. Uummata dursaa wanti dhageenyu sana immoo nuti karaa danda'ameen miidiyaatti baasnee uummanni akka gargaaramuuf amma dandeenyu miidiyaadhaanis gama feesbuukatiin karaa adda addaa amma dandeenyu numa yaalla. Sana keessatti otoon dhagaanuu akka hin dhageenye otoo rakkoon jiru akka rakkoon hin jirre osoo bara kana dura dookumantariin garaagaraa irratti hojjetamaatu ture odeeffannoo sobaati booranni hin beelofne lubbuun namaa dhumaa hin jiru jedhamee dookumantariin irratti hojjetamaati ture. Arrabsoo hedduutu nutti darbatamaati ture. Yeroo sana uummanni akkanatti beela'ee rakkoo akkanaatu jira boorana keessa jennee feesbuuk irratti yeroo maxxansinu beelli mana keessa naa dhufu abaarsa garaagaraatitu jedhamaati ture. Qaamolee garaagaraatiin qaama mootummaatitti dookumantariin dubbiin kun soba olola hin oofina siyaasa keenya gadi buusuudhaaf waan akkasii jedhamaati haasa'amaati ture. Suni har'a xiixee dhufnaan har'umallee amanuu hin dandeenye wantoonni jedhaman tokko hin jirani. Haga haasa'amu akka hin taanetti garuu wantoonni nani achirraa uummatarraa naa ergamaati jiru viidiyoon garaagaraa suuraan garaagaraa namni sana ilaalee rafuu hin danda'u sana ilaalee
namni nagaa argachuu hin danda'u sammuun namaa. Kanaaf nuti gama kamiinuu waan danda'amu gochuu qabna. Uummata kanaaf maaltu barbaachisa jedhee qaamni qoratu jiraachuu qaba. Namni asii waan garaagaraa fe'ee too'ee deemu waan garaagaraa bitee fuudhee deemu callisee bakkuma tokkoon gahee deebi'a, callisee bakka tokkoon gahee deebi'a, kan beela'e bakka biraa, kan ol kaa'amu bakka biraa. Wantoota uummata kanaaf jedhamee faayidaa inni fayyada jedhamee bitaman keessaa baay'een isaanii kan haalli qilleensaa achi akka malee ho'aa waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti kan badutu jira waan turuu danda'uu fi waan achi gahe san ammoo uummata biraan ga'uu bakka beela'e qaamni adda baasee beekuu qabu jiraachuu qaba. Xiyyeeffannaan kanarratti ta'uu qaban jedha. Kana duras namoonni garaagaraa waan adda addaa uummataaf gargaarsi garaagaraa yeroo godhamu yeroo hedduu irratti hirmaannee turre. Kana dura uummanni Oromoo daangaa naannoo Sumaalee irraa yeroo buqqa'u koonsertii garaagaraa hojjenne magaalaa gurguddaa irraa haga baadiyyaa deemnee haga aanatti koonsertii garaagaraa hojjechaatii turre. Garuu hammi hojjetameef hammi maallaqni funaannamee fi hammi uummanni sun gargaaramee fi jireenyi uummanni sun irra jiraatu tasuma waliin argu. Rakkoo akkasiitti muddatama maallaqni inni funaannamaa uummanni waan qaburraa waan hin qabne irraa funaanee rakkatee beela'ee uummata isaa gargaara. Kan dantaa dhuunfatiif oolchu immoo qaama biraati. Wanti kun ammarraa qabee xiyyeeffannoo itti kennamuu qaba. Uummata kanaaf jedhamee wanti walitti qabame tokko saantimni tokko manca'uu hin qabu. Wanti bitamee expired ta'u waan guyyaan irra darbu bitamee wanti tokko baduu hin qabu. Namni otoo beela'u qabeenyi baduu hin qabu. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamuu qaban jedhu. Daa'imman hedduu miidhamanii as keessatti midhaan sun nyaachuu hin danda'amu aannanii hin jiru. Waanum nama guddaa ilaallatu callaa deemu jira. Kanaafuu warrootii walitti gurmaa'ee wabituu jiru, waqabachuu jiru. Osoo boqqolloo zayitii qofa osoo hin ta'in sukkaara, soodda, faaffaa hin beektan na fakkaatu midhaan faaffaa jedhamsuun maalinnaa waan waliigala waan iddoo of keessa qabaniif faaffaa sun daa'immaniif mokoroonii paastaa waan daa'immaniif haadholii ta'u. Yoo danda'ame immoo aannanii qorqoorrollee kan baxabaxamu sun jira daa'immaniif osoo sun qabatanii maalina waan wal fakkaata namu qabate deemuu qabu sun maleellee fakkeenyaaf bishaan gandoota ankee deemee jira. Gandoota keessa deemte? Ani gandi sadii kee deemeera aanaa immoo tokko deeme. Aanaan tokko ankee deeme gandi 13 keessatti irraa buqqa'anii aanaa duuluqarra uummata qubatee jira. Karaa deemu. Kiiloomeetira meeqa fagaata Yaabelloo irraa? Yaabelloo irraa 75 asfaaltii irra jirti. 75 irra jirti. Gandi sadii ganda 13 irraa buqqa'anii achi jiran. Warri gandi 13 irraa buqqa'e sun abbaa warraa 8,900. Kan daa'imman wanni tokko jalatti hin herregamne jechuudha. Maalidhaa warri kun cufayyuu waan gosa tokko dhufu jira wanni gosa tokko sullee wanni namni fidu waliin ga'u. Warrallee daa'imman waan daa'immanii barbaachisu. Kaan immoo ganda aanaa dhaas jedhamu jira. Aanaa dhaas sun keessatti gandoota sadi deemeera. Gandi an deemsuun gandi daangaati. Sadeen jechuudha. Gandi daangaa sun gubbaa fakkeenyaaf midhaan boqqolloo kayyoo geessine kadaa akkam zayituu waliin itti kenninu maaliin dhaabanna jedhan guyyaa jabishaan hin dhugne. Ummati guyyaa jabishaan hin dhugin daa'imni guyyaa jabishaan hin dhugin agam keessi nama dhukkubsa. Kan irra kufanii yoo dhukkuban xeenaa ekstenshinii tokko achi hin jiru. Warri jiranullee lama sadii tokko baqatanii deemaniif sababa beelanidha. Bakka namni isaan argutti hin buqqaane. Makiinaan hin seenu warri. Makiina dhuunfaan fudhattee deemtu malee tiraanspoorteeshiniin hin seenu. Maaf gar dhiyaatanii hin buqqaanennaan daangaa gadi lakkifnu hin doona malee lafti lafee kennaa. Kanaafuu asumirra beelan dhuman malee hin dhiifnu nu daangaa kana. Daangaa sanoo dhiisanii hin dhiibama jedhanii yaadu. Daangaa kana Daangaa Keeniyaa. daangaa Keeniyaa ni miti garri gadaangessu jira. Warroota amma qubatan xixiqqoo tokkoon gadaangessu jira. Summaanidha daangaa Booranaati. Daangaa Boorana sun immoo yoo gari irrumaan waladhani beekta sabbiraan waladhani. Daangaa sun gaaf lakkisanii garanatti beeladhanii buqqaan fulaan sun gaaf warri deebi'an qabamuu danda'a. Gaaf qabamu immoo lafa kadhiisisuuf irra namni dhumata. Kanaafuu nu daangaa kan hin lakkifnu abbaan nu dhaqqabillee nu dhaqqabu asitti. Isanii warri nu argitanillee nu birmadha. Daangaan kun immoo ka Booranaa qofaa miti daangaa Oromiyaati. Daangaa Oromiyaa fedhanii achi beela'uu jiranii hin lakkifnedhani. Bishaan warri guyyaa jahin dhugiin agam keessi kan dhukkub. Haadhi dhaltee bishaan ittiin dhiqanu kan jiru. Haadhi dhaltee
Yoo bishaan dhiigirraa ittiin dhiqan dhaban agam keessa nama dhukkubsa. Wanni an ilaan argee deemsuun anu irriib na dhowweera keessi na dhukkubseera. Maali dhammallee wanni an dhaamadhu atattamaa warri dandeettan kamidhaan qofa bittanu miti rootoo ummat suni ummat gandi sadi gandi tumaa gandi xiillee fi ganda qaqalloo hororgee gandi sadeen sun gandi boottee bishaanii fi rootoo warra barbaachisu. Gandi sun fagoodha ganda nami xiyyeeffannaa itti kennuu jiru miti. Gaafa boonni bakka tokkotti hammaatu hin godaansisu. Kanaaf akka ishiin jette sanyiin kun akka hin banne osoo likkaa'amee abbootiin gadaa gaafa hin abbootii gadaa Booranaa qofa miti. Abbootiin gadaa Oromoo Oromiyaa keessa jiran hundi itti gaafatamummaa kana fudhachuu qabu. Waltajjumaa argamu irratti kun sagantaa wayii irratti eebba osoo hin ta'in akka artiistiin wanni kun na laallate jedhee ka'u kanatti abbootiin gadaa immoo maaltu isaan laallata. Waan kana baraaru irratti Boorana bira dhaabbannee abbootii gadaa intini qabamuti gumii qabamuti gumii abbootii gadaa gumiin abbootii gadaa kun taa'ee waa mari'achuu qaba. Waa mari'atee beela naannoo Booranaatti dhufe kana akkamitti uummata keenya baraaruu dandeenya akkam gochuu dandeenya dirqisitti laachuu danda'u. Atooree ammasii sangaa amma kasii ammaasii fudhadhu jedhanii amma kanatti dirqii laachuu danda'u. Kanaaf waan akkasitti irratti cimnee hojjennu dhuguma hin baane kana keessa uummataaf illee laalchisuu hin ta'u viidiyoon kun. Akkasumatti nuti yoo laalle ijoolletu boolaale. Boorana takkas ta'e Oromoo takkas ta'e uummanni keenya miira akkamii keessa galee waan kana birrii tokko kan inni jedhe kan itti kan jedhe jabeessuuf birriin tokko waa guddaadha beeke yoo birrii namni hedduun kenne birrii hedduu ta'ame birrii tokko xiqqaadha jedhee osoo namni hin tuffatin waan qabu walitti baasee yoo Oromoo keenyaaf Booranaa fi naannoo isaa Gabrii jira Garriin jira uummata hedduu jira. Nama addaan hin baasnu bakkeen itti hammaate Booranaa ta'u malee ilmi namaa dhalli namaa beelaa hin qabu. Viidiyoon kun baay'ee sheerleen gootu haati irraa kufteeti ilmaan jalaa ba'u. Haati isaaniitti illee akka kufte ijoolleen tun laale Oromoon akka laalu. Haati irraa kufteerti. Look. Look. Kana Oromoon kana ta'e gartee. Oromoo bal'aa Oromoo lafa bal'aa qabu uummata bal'aa qabu Oromoo arjaasantu har'a akkanatti salphachaa jira waan ta'eef salphinni kun qaama wayittuu maxxansuun barbaadu. Qaama kanaa furmaanni qaama kanaa uummata hunda saba hunda dhiyees kanaaf amma kana salphanne waan ta'eef uummanni har'a boonu jedhina nullee waan gochuu qabnu hin goona waan karatti deemuu qabnu hin deemna namni baankoliin haa ta'u qaamni uummanni qaamni kan isaa laallatuun bakka dhaqineet illee nuti gaafa nuti pozitiivli waan kana haalaadhu. Koonsartiin namni dhufu namni koonsartiin gallerree namni sirba laallerree amantaadhaan wanta adda addaatiin namni sirba laallerree dirqama ofii baankii irratti tikeeta akkaataatti raabsuun jira tikeeta galchee waan kana bira akka dhaabbate akka sammuu isaa hirriiba rafu muuziqaa laaluu dhiisuu danda'a. Nuyi achi waltajjii kana gaafa qopheessinu dhiichisuu fi sirbuu fi miti. Namni dhufee achi dhaabbatu kuni waan saniif anillee dirqama kiyya bahee akka dhufu hubannoon sadarkaa kana narra gahuu baate hin rakkannaa. Hiikatee akkaataan itti ilaalu kan itti kan ilaale kaleessa gaafa ilaallu ammas hin gahu gartee waan adda addaatiif waan kana gabbuusuudhaaf waan qaamni kan jechaa ture suni amma hin gaabbadhee yaada. Nuti qaama kamirraa ilaallu mootummaas haa ta'u warra kana dhoksisas miti amma rakkoo jiru kana keessaa akkamitti baanaa salphina kana keessaa akkamitti baanaa seriously kan jalqaba ilaallatu Oromoo waan ta'eef sabni biraa turee nu gargaaraa jira. Kana keessa gallee hojjetan kan lammata ergaa dabarsuu barbaadu warra beelee kanatti maqaa isaaniitiin daldalu kun boru seeratti gaafatamuu danda'a. Karaa lafarratti hin gaafanna waaqarratti illee rabbi ni gaafata. Osoo waa tokko hin godhin maallaqa ammasii kenneera jedhanii warri sooshaal miidiyaa irraa fokkoru kunis adabbii haa godhatu. Maqaa uummata Oromoo keenyaatti daldaluun hin danda'amu. Waan danda'u haa godhu waan dandeenye haa dhiisu. Waan godhe irratti immoo ragaa wajjin haa kaa'u. Animti illee waan waa kaa'u. Atimti illee waa gaafa keessu kana keenya irraa ragaan kuni kana. Namni ragaa malee akkas godhee maqaa uummata keenyattiin kireeditii addaa populaaritii addaa fudhachuu barbaadu suni hin salphisna hin saaxilla beeke. Loonuma sana godaansisuudhaaf xiqqoo loon sun wayyaa qabaachuu qaban. Yoo wayyaa qabaatan yoo jaba amma tarkaanfiin jalqabaa kan ta'uu qabu loon achiise metira 100 socho'uu hin dandeenye faatu jira kan ciisee jirutu jira. Loon amma parsantii xiqqoo hafan kana keessaa sanyiin loon Booranaa loon qaalii akka ta'an ni beekama. Lubbuu isaaniitii olitti jaalatan uummanni Booranaa loon lubbuu isaaniitii olitti jaalatanii
isaan sana achitti amma jabeessuudha malee sadarkaa godaansaa bira darbaniiru. Sadarkaa godaansaa jalqaba ture. Jalqaba waggaa uummanni nu dhaqqabaa jedhanii sagalee dhabanii otoo nu birmadhaa jedhanii birmannaa dhaban sana yeroo sana loon godaansisuunis uummannis namni tokko akka hin duune hongeen kunis akka sadarkaa kanatti hin deemne gochuun hin danda'ama ture. Sadarkaa san bira darbameera waan ta'e amma sadarkaa amma jirutti godhamuu kan danda'u nyaata looniif barbaachisu. Loon asitti furdisuudhaaf sangaa asitti namni ittiin bashaanuudhaaf sangaa ittiin sooramuu hir'isanii loon ofiitirraa hir'isanii loon sana lubbuudhaan tursiisuutu xiyyeeffannoo jalqabaate jechuun barbaadaa. Akka dabalataatitti immoo warri hin qabne dirqama qabaadhaa yookiin bakka fuutanii fuudhaa wanni jedhamuu miti. Abbootiin qabeenyaa hedduu qabna. Abbootii qabeenyaa hedduu qabnu hin beeknu. Abbootii qabeenyaa Oromiyaan badhaatuudhaaf madda waa hundaati jennee dhaadanna. Qabeenya Oromiyaatirraa qaamni fayyadamu kamiyyuu dirqama kana qaba. Abbootiin qabeenyaa Oromiyaa keessatti Oromiyaa irraa duugaa gara biraa misoomsan kan darbe waliin gaafannu amma dhimmi kuni dhimma waliiniti. Dhimma uummata kanaa xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamuu qaba. Dhimma uummata keessanitti baatanii mul'achuu qabdaniin jechuu barbaada. Abbootiin qabeenyaa amma dhaabbileen garaagaraa mul'achaatii jiranii kan nu hin beekne illee hedduu argaatii jirra. Kan dhukatee jiru hedduutu jira. Qabeenya Oromoon qabu abbaan qabeenyaa eenyu akka ta'e Oromoon hin beeku. Sababni isaa yeroo gargaarsaa nama muraasa kan beeknu haga ammaatitti. Nama muraasa agarra abbaan qabeenyaa kunan Oromooti waan jedhamu hedduun dhageenya abbummaan isaa eenyu akka ta'e hin beeknu. Sababni isaa uummata bira gaafa rakkoo dhugaa dhaabbatan agarree waan hin beekneef. Namoonni kana dura uummata keessan cinaa dhaabbattanii uummata keessan biraa kabaja qabdanii uummanni keessan yeroo hunda isin bira jira. Qabeenyi keessan qabeenya uummata keessanii waan godhataniif galatooma. Warri biraas immoo abbummaadhaan qabeenyi uummataa qabeenyi keessan qabeenya uummataa akka ta'e beektanii uummata malee jiraachuu akka hin dandeenye fi faayidaan isin argattanis uummata kanarraa malee bakka biraati wanni dhufu waan hin jirreef nama jirurraa daldalatanii nama jiru wajjin jiraatan nama jiru wajjin gammadanii kophaa jiraachuun hin ta'u kophaa gammaduun hin ta'uti. Uummata keessaniif birmadhaa uummata keessaniif dhaabbadhaa of mul'isaa yoo hanqaban irraa waa hoogumaachan waaqnis dabalee namaa laatati uummata keessaniif birmadhaan jechuu barbaada. Dhaabnummaan daldalaa hundinuu kan Oromiyaa keessa jiraatee Oromiyummaa irraa jiraatee Oromiyaa irraa soorame waan kana dirqamaa irra jiran ja'an gargaaruudhaaf. Maaliif sooressota keenya qofa dhageenya sooressota hedduu jira. Nama biraatu nurra sooressa Oromiyaa irratti dhugaa yoo feetan keenya dheengadda dhufe. So sanis itti yaadamuu qabaa jechuudha. Uummata kana keessa jiraata, uummata kanaan jiraata akkuma reefu jettanii kuni sanyii gosa amantii naannoo laalu ilmi namaa beeluuf naan gargaaru keessattuu namni Oromiyaa keessatti jiraatee Oromiyaa keessaa sooramee aadaa Oromootii fi duudhaa Oromoo kana waliin jiraatu dhiigaan illee Oromoo ta'uu baatu akkasumas suukannaa'ee waan kanarraa qooda fudhachuu qabaan jedhanii. Abbootiin qabeenya Oromiyaa irra jiru hundi maal ibseete? Kan keenyatu kan keenya. Gaafa wanni ta'e dhalatu ijoolleen keenya abbootiin qabeenya keenya kan dura baasee waan kana gootu waan kiyyeedhanii yaadan. Nullee isaan laalla. Sana qofaa miti namni dachii Oromooti irratti misoome duroomeetoo kana akka ati dubbatutti oduu daataan hojjetamee naannoo Oromiyaa kanarratti abbootiin qabeenya Oromoo qubaan lakkooftu. Irra caalaan saba biraati. Investimentii ofiisii oduu deemte uummata biraatitu irra caala dhufee hiriira si fuuldura hiriira nama keenya caala qabeenya illee nama keenya caala qaba. Garuu waan sabni keenya ta'u irratti inuma cillisa fuulduratti bu'ee namni dubbatu mul'atu hin jiru. Kanaaf kun dirqama yaalanii jibbisee lafa kiyya jaalattee na jibbuu hin dandeessu. Biyya kiyya irratti misooma gochaa taaksillee akka mootummaatti akka dirqamallee kaffaltu balaan akkasii gaafa dhufu gabbaanii waan kana gochuun isaanifillee kabajaa ta'a. Kan lammataa maaliin kan duratti haasoftaanii booranii nama hin qabu gujii nama hin qabu suni oduu jecha jijjiirame. Ani boorana ani karrayyuullee. Ani kamisa eenyumti keenya boorani nuuf mataadha. Kana booda jecha kana jijjiirree informationii argachuu fi dhabuu yoo ta'e malee ani kamisa walloon tuqame raayyaan tuqame akkamittan ta'a. Booranni hangafni mataan tuqame akkamitti ta'e. Kana booda nuti ilmaan Oromooti. Oromoon marti kan keenya waan ta'eef laafuutu jira.
amma har'aatu turuun isaanii humna isaatii hidhannoo isaatiin kan jedhu kunis dhugaadha soba miti. Humnaan ofirraa loleetu amma ammaa ture. Kana booda garuu walitti dhufeenyi keenyallee kana ibsa. Artiistiin Oromoo cimee akkatti gaafa wal qabee waan gaarii walitti hojjetu Oromoon illee cimee mataan tokko ta'a. Sababa adda addaatiin amma Oromoon akkaataa tokkummaan Oromoo cimaa jira waan ta'eef kan rabbitti nu hafsiisu. Amma kan dhagaatii jirru kan argaatii jirru haadha ilmoo guyyaa ja'aaf bishaan hin dhugne nyaata hin nyaanne haadha duutee ilmoon cinaa teessee boossu. Kana dhagaatii jirra waan ta'eef cireen ganama nyaachuu dhiisuun homaa nama hin miidhu waan ta'eef. Guyyaa takka ciree nyaachuu dhiisuun guyyaa tokko lama ciree nyaachuu dhiisuun miidhaa biraa nurraan hin gahu waan ta'eef ciree keessan torbee tokkoof uummata keessaniif gumaacha godhaan jechuu barbaada. Galatooma ulfaadha.